Phaawulos warra kana ammaan isaan hin jedha akka nama kophee kaa'atutti wangeela nagaa kaa'adhaa jedha. Isaan xonqaa irra deemuu dandeessu, isaan biyya lafaa kana mo'achuu dandeessu, mataa jawwee isaan dhidhiituu dandeessu, mataa xonqaa digimti isaan dhidhiituu dandeessu. Yoo wangeela nagaa kophee kaa'atanii godhatanii hin kaa'anne garuu miilli keessan tabba ba'uu hin danda'u, lafa onaa qaxxaamuruu hin danda'u, mo'achuu hin dandeessan, diina keessan ariitanii dhaqqabuu hin dandeessani. Isinii galadhee yaada. Inni afuraffaan amantiidha. Amantiidha. Amantii immoo akka gaachanaatti qabadhaa jedhee raawwateetu Phaawulos isaan xiyya seexanaa isa hamaa isa boba'aa adeemu sana dhaamsuu hin dandeessuudha. Yaadattuu farda yeroo yaabbatan akkamitti akka gaachanaan eeboo ofirraa dhoowwan. Seexanni eeboo rakkinaa, eeboo dhukkubaa, eeboo cubbuu, eeboo biyya lafaa gaafa nutti darbatu kan nuti ittiin ofirraa dhoowwinu amantii keenya. Amantiin immoo waan hin jirre akka waan jirutti lakkaa'uudha. Seexanni dhuguma waaqni keessa gargaara, eeyyeen na gargaara jechuun nutti jiran. Gooftaan Yesuus Kiristoos amantii keenyan isa biraa waa fudhan. Amantiin harka ittiin waaqayyo biraa waa fudhan. Miilla ittiin gara kakeenyatti illee tarkaanfannu. Kanaaf amantii akka gaachanaatti qabadhaa jedha. Kun mi'a waraanaa afuraffaadha. Shanaffaan immoo fayyina. Fayyina immoo akka nama gonfoo mataa gubbaatti kaawwatuutti mataa keessan gubbaa kaawwadhaa jedha Phaawulos. Gonfoo digirii qabna, gonfoo maastirsii qabna, PhD qabna, kan maalishoo qabna. Kana bareessinee mana keenya keessatti kaa'annee jirra. Gonfoo fayyinaa mataa keenya gubbaadhaa hin qabnu yoo ta'e garuu seexanni gaaf tokko nu balleessina. Mo'achuu hin dandeenyu lola seexanaa, lola hafuuraaf mo'achuu hin dandeenyu. Mo'amaa taana yeroo hundumaa namootaaf goolii lakkoofsifnaa jechaan. Kanaaf gonfoo fayyinaa mataa keessan gubbaa kaawwadhaa. Seexanni cubbuudhaan gaafa nu kasisu dhugumaatti fayyiteettaa nuun jedha. Lolli seexanaa kana malee booksii nu qabatu seexanni. Fayyiteettaa nuun jedha. Fayyineerra jechuu akka dandeenyutti ragaa fayyuu keenyaa immoo mallattoo fayyinaa kan ta'e gonfoo fayyinaa mataa keenya gubbaadhaa jira qabaachuutu jira. Hojii nu fayyisuu hin qabnu. Garuu amantii nu fayyisuu qabna. Inni galee hojii nu fayyisuu hin qabnu garuu amantii nu fayyisuu qabna. Hojii ittiin fayyine hin hojjenne garuu fayyinee hojii hojjennu immoo qabna. Kuni mi'a waraanaa shanaffaadha. Ja'affaa fi inni dhumaa maal jedhaa sagalee waaqayyooti akka billaatti qabadhaa jedha inni immoo ittiin murtu diina keessan. Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 2 gubbaatti sagalee waaqayyoo maal jedha dubbiin waaqayyoo jiraatadha humna hojjetu of keessaa qaba billaa karaa lamaan qarame caalayyuu qara qaba. Kanaaf dubbii waaqayyo akka billaatti qabadhaa. Diina keessan ittiin murtu. Yeroo inni karaa tokko isinitti dhufe ittiin murtu. Karaa biraa yoo dhufe isinitti murtu. Keessa Daawit 28 immoo yeroo dubbiftan maal jedha? Seexanni diinni keessan karaa tokko yoo isinitti dhufe karaa torbaan isin dhiisee baqataa'edha. Kan inni nu dhiisee baqatuuf dandeettii keenya, beekumsa keenya, qabeenya keenya, bifa keenya, maali keenya miti. Aangoo keenya miti. Kan inni nu dhiisee baqachuu danda'u billaan dubbii waaqayyo yoo nu harka jiraate isaan rukutu, isaan muru, isaan injifachuu yoo dandeenye duwwaadha. Kanaafiyyuu loltuu Kiristoos ta'uudhaaf mi'a lolaa kan Kiristoos kana jireenya keenya keessatti hidhannee dhaabbachuun qabannee dhaabbachuun baay'ee nurraa eegama. Addunyaa fokkisaa, addunyaa buburree, yeroo ulfaataa, yeroo abbaan ilma, ilmi abbaa dabarsanii du'atti wal kennuun jiru yeroo muddama ulfaataa kana keessatti seexanni amajaajiin keenya waan nu ciisu miti. Indoom Yaaqoob maal jedhaa? Seexanni amajaajiin keessan akka leenca beela'ee waan nyaatu dhabee naannoo keessanii inaadaa'edha. Waan nyaatu dhabe sababbi isaatiyyuu dhugaan hidhatee jira kaa. Dhugaan si hidhee ta'uu jiraate seexanni si nyaatu aaduu garuu inaada. Dhugaan si keessa haa jiraatu jireenya dhugaa jiraadhu. Dhugaan gatiin dhugaan sin gatu. Dhugaan dhiisin dhugaan sin dhiisu. Dhugaan irraan godhin dhugaan sirraan godhu. Dhugaan immoo Yesuusi. Oromoon iyyuu yeroo ammaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha. Dhugaa hin gatin mudhii keessii fedha si jabeessi si cimsa. Kanaafiyyuu fagoos dhiyoos teessanii alas keessa teessanii karaa kanaan hordofaa kan jirtan ammatti ayyaanni waaqayyoo ergasinii baaqate humni waaqayyoo ergasinii baaqate isin immoo jireenya dhugaa jiraachuun dadhabinaa. Qajeelummaa uffachuun dadhabinaa, qajeelummaatti jiraachuun dadhabinaa. Wangeela nagaa kophee keessan godhatanii ittiin deemuu dadhabinaa. Wangeela miila keessanii deemtanii wangeela keessaan bayinaa. Gara sammuun keessan sina jetti miilli keessan deema waan ta'eef. Amantii of harkaan dhabinaa, gaachana godhadhaa ittiin biyya lafaa kanarraa rakkoo isinitti dhufu hundumaa ittiin ofirraa qoladhaa. Gonfoo mataa keessan gubbaa kaa'adhaa fayyuu keessan mirkaneessaa. Sagalee waaqayyoo akka billaatti qabadhaatti dhaabbadhaa. Yoos diina keessan mo'achuu hin dandeessu. Yoos waaqayyo gooftan isin gargaara. Yoos waaqayyo gooftan isiniif dhaabbata. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Humni gooftaa isin wajjin haa ta'u. Yeroo biraa akkasitti hin deebinee wal agarra. Ammasittuu nagaatti. Gooftaa galateeffadhu. Bara amma bara baraatti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee kanaaf ulfaadhu. Fagoof dhiyoo ta'anii yaa waaqayyo toora kanarraan sagalee kana kan dhaga'an maqaa gooftaa Yesuusiin humna keetiin ayyaana keetiin mo'icha gara mo'ichaatti haa darban. Injifannoodha gara injifannootti haa darban. Maqaa keetiin isaan gargaara. Humni keessaa wajjin haa ta'u. Shaaloom. Ameen.
ture immoo hin argamu. Miti beekumsa. Inni kan wanti adda addaa siin